Hayyee hordoftoota keenyaa kun sadarkaa sagantaa gaafiif deebiti obbo Hangaasaa Ibrahim wajjini nu wajjin tura isin jenna. Haga namni seenu mee xiqqoo isin eegna. Anaaf Hangaasan Skype irra jira amma tana live. Hanga dhuftanii isin eegna gaafiif deebii keenya itti fufna. Obbo Hangaasaa jirtaa? Ninjira. Hayyee ani gaafii obbo Hangaasaa ni gaafadha. Gaafii kee yoo fixe isinillee gaafii yoo qabaattaniif gaafii keessan karanumaan na gaafachuu dandeettanii ani gaafii san bakka keessan bu'ee obbo Hangaasaa isiniif gaafadha jechuudha. Hayyee ka obbo Hangaasaa akkuma beekamu arraa sagantaa kanarratti wanni siyaameef yeroo ammaa kanatti olola adda addaatu social media irratti deemaa jira. Duulli kun yeroo dheeraadhaaf Atlanta convention irratti xiyyeeffataa ture akkasumas obbo Jawaar Muhammad irratti xiyyeeffataa ture. Amma immoo namni dhuunfaa hafee gara gosa guutuu arrabsuu gara gosa guutuu abaarutti dabreera. Inni kun immoo yeroo ammaa kanatti Harargee hanga tokko Harargee fi gosa Arsiirratti xiyyeeffata jechuudha. Gabaabumatti mee duulli kun akkamitti ilaalamuu qaba? Obbo Hangaasaa moo burqaan duula kanaa eessa? Kaayyoon isaa hoo maali? Bareedaadha. Akkuma beekamutti duula kana Convention Atlanta Oromoonni hayyoonni Oromoota ilmaan Oromoodhaa irra wal hirkan irraa eegalee san durallee hin dhaqinaa jechuudhaan olollee adda addaa deemaa ture. Faayidaan walitti qabamuutuun hin jirtu jechaa qaama barreeffamaan ragaadhaan jechuudha. Ololoota oofaa turee jira. Akka namni hin dhayne godhuudhaaf kaka'umsa guddaatu gaggeeffamaa ture. Gama biraatiin eega dhaqamee galamees olola adda addaatu deemaa ture. Profeesar Skeel irratti, Jawaar Muhammad irratti, akkanumatti illee OMN irratti fi tiimiilee isaanii irratti kun hundagaa gaggeessaa qaamni jiru kan beekamuu fi kan turee bahee waan kana balaaleeffachaa jiru adda bilisummaa Oromoo tan shaneedhaan hoogganamtu tan. Maaliif adda bilisummaa Oromoo shaneedhaa jara kanarratti olola oofuu isii feesisee maaliif waan kana godhuu feesise ta'etu yoo laalan irra bareedduudha. Kaayyoon shaneedhaa ilmaan Oromoo akka walitti hin dhufne taasisuudha. Ilmaan Oromoodhaa akka irree hin uummanne taasisuudha. Hayyoonni Oromoo akka mooraatti akka walitti qabamanii rakkina Oromootiif mala hin uumne godhuudha. Oromoo wal dhageessee wal jala deemuu akka hin dandeenye taasisuudha. Kanaafuu galma kaayyoo isaanii san bakkaan gahachuu jecha yoo Oromoo walitti dhufte ni naafan quudhan qabaniif Oromoon tun rakkina isiitiif fala uummachuu maqaa dandeessu jecha falli san akka uumamu maqaan feeneef farra tokkummaa Oromoo, farra qabsoo Oromoo, farra ilmaan Oromoo mataa wal jala qabatu hunda ta'uudhaan girgirii adda addaa haasaa turanii. Tanaafu maddi isaan ammallee dhala Harargee fi akkanumatti illee dhala Arsii irratti duula guddaatu deemaa jira. Social media irra ni garraa ta'eessaa'u tungaa hinaaffarraa tan burqite. Yoo namni wal dhaga'ee qabsoo ifiitiif kan sossoo'u taate gosaan arrabsuun yoo namni kan wal dhaga'ee qabsoo ifiitiif kajaaramee sossoo'u taate gandaan arrabsuun yeroo hunda tooftaa shaneeti. Shaneen namuma gurmaa nama ifjaar
nama wal dhagahee wal qabatee rakkina fiitiif falakannuudhaaf deemu hundaa'u akka isaan hin milkooyne taasisuu irratti dalagan malee tumsa waan saniin oolan gisee hunda tanaafu ololli deemaa jiru kun hundinuu maddi isaanii kaayoonis qabsoo ilmaan Oromoodhaaf mufachiisuudhaa fi gufachiisuudha akka ilmaan Oromoo hin milkooyne taasisuudha. Kana jechagaa marqifatanii wanni dalagaa jiraniif. Wanga sammee hinaaffaa yoo jettu hinaaffaan kun waan akkamiiti maal fakkaata? Fakkeenyaaf bilisummaa Oromootti hinaafuudha moo dhalli Arsii fi Harargee akka wal hin taane yookaan immoo jarri kun jabaatee qabsoo kana akka hin gaggeessine qabsoo kana qofatu gaggeessuu qaba isa jedhu raayi ka'amoo hinaaffaan kun mee akkamitti ibsita? Lachuuti takka Arsii fi Harargeen akka wal hin taane duuddaa garaa akka taatu namni godhaa ture isaanuma kana. Yeroo hunda namni akka ati unity hin uumneffadhu diina keeti. Naannoon Oromiyaa tun hundinuu kutaan kudha takkanuu wallollee ifi walii galuu dinnee nu hundinuu isa jala qofa akka yaanu. Nuti waliin mari'annu isumaan mari'anna. Nuti wal shakkinaa isuma amanna. Rakkina akkanaa nu idduutti uumanii bara dheeraadhaaf qabsoo teenya afaanii funyaan wallaalchisanii turan. Amma immoo yeroon geessee Oromoon dammaquudhaan garaagarummaa duraan isaan iddoo jirtu ifidduu baastee tokkummaadhaan wal cinaa dhaabbachuun keenya kun dhalli Harargeetis dhalli Arsiitis ilmaan Oromoo kan biraatis qabsoo Oromoo irratti bu'aa guddaa maqaa fiduuf jara kanarratti olola oofuun dirqamatti taa'ee jechuun mufachiisuudhaaf gara biraatiin kun akkuma beekamutti kaawaa ofii fiidoo walii galuun adda tokkummaa bilisummaa Oromiyaa walii galuun dhaabbata 8 walii galchuunii fi dhaabonni 8 walii galanii irree uumanii tokkummaadhaan diinarratti xiyyeeffatanii soso'uu ka'uun akka ilmaan Arsii ilmaan Harargee qoftii fi ilmaan naannoo biraatis walii galanii haala kanaan qabsoon nu harkaa baati tan jettu yaadaniiti. Fadhiin isaanii qabsoo miti. Osoo qabsoo taatee ilmaan Oromoo kan naannoo kudha takkaa gaafa isaan harka turee jira jechuudha. Fedhiin isaanii maali obbo Hangaasaa? Bilisummaa Oromoodhaa hanqisuudha. Ilmaan Oromoodhaa akka waliin galle taasisuudha. Ilmaan Oromoodhaa irree waraanaa akka horanne taasisuudha. Ilmaan Oromoodhaa humna waraanaa qabaatanii diina firraa dha'uu akka hin dandeenye holaasu laamsheessu. Akka Oromoon tu waluma nyaattu malee waliin dhageeffanne. Akka waluma loltu malee waliin lolle. Akka walirratti waliin tumsine taasisu. Gama biraatiin yoo Oromoon duudaa garaa walitti taatee ka waliin dhageenye, ka waliin deeggarre, ka tumsa waliin oolle taate hireen diina injifachuudhaa xiqqaachaatuma deema malee guddachaan deema. Namni tokkoomin diina isaa injifachuu hin danda'u. Tanaafuu kaayoon isaanii tana. Tanaaf bara 40 dabre guutuu ka bilisummaa arguu hin danda'ini bara 40 dura qabsoon bakka eegaltee gadi gaddeebitee jechuudha. Gaafa durbar qabsoon tisee eegaltu gaafa 1963 4 5 6 7 8 tan qabsoon bar biyya keessa jirti. Waraana biyya keessa sossoo'u jira. Ka biyyaa bahee biyya deddeebi'u jira. Qabsoon baqattee biyyaan baanee bargaafas. Tanaafuu har'a qabsoo yoo laaltee biyya keessa hin jirtu. Baqachiisanii jechuudha. Gaafas Oromoo qawwee ni qabdi,
hidhannoo ni qabdi diina fi dhawteef duuti malee dhawamteetu man duutu Oromoon arrammoo yoo ilaalte Oromoon qawwee hin qabdu waraana hin qabdu abdii duwwaa bakka hin geenye dhaadannoo gochi duuba hin jirreen nu sossobaa bara dheeraa kana hunda nu raffisaa turan jechuudha. Waraanni gaafa 1990 takka irraa kaasee dilli agarreessan bittinnaawee eegas booda waraana jaaruun dadhabamtee osoo hin ta'in fadhii dhabuudhaan akka hin jaaramne taasisu laamsheessuudhaan arraan tana hireen teenya mooraan teenya mooraa ajaa'ibaa mooraa nama qaanfachiistu taatee jirti jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoo kaarra mataa ol jala qabatee akki nuti keessa jirru kun fokkotaadha. Haalli nuti keessa jirru kun badaadha. Akka kanaan waan barbaannu argachuu hin dandeenyu. Yaa dhiiroo mataa ol jala qabannee qabsoo teenya hagoonu jettee Oromoo walitti deemtu akka addaaftuuf irra duuluun galii isaaniiti kaayoo isaaniiti. Kanaa jecha kana godhanii jechuudha. Hayyee mee viidiyoo dhiyoo kana namni akka deeggaraa abaa'oo fi deeggaraa hoogganaa abaa'oo duraanitti of dhiyeesse tokkoon maxxanfame irratti jaarraan abbaa gadaa bara 1991 abaa'oo ganeet wayyaanitti dabalamee jedha. Mee dubbiin kun akkamitti ilaalama? Jaarraan abbaa gadaa dhiibamee abaa'oo keessaa bahe moo jaalatee abaa'oo keessaa bahe? Tan duraan dura yoonii fi jaarraan abbaa gadaa bara 1990 takkatti abaa'oo ganee kan jedhu taate namni fuula dhooyfatee sagaleedhaan dubbate kun seenaa hin beeku irra deebi'ee seenaa dubbisuu qaba. Lamada nama fuula dhooyfatee haasa'urraa tasuma dhugaan eegin wahuma fuula dhooyfateef qaba. Namni kijibuudhaaf ifirratti abdii hin qabne waan dubbatu san irratti amantaa hin qabne kan namni kun hundi boo kijibaa jee boru jibbuu ta'u fuula isaa if garsiisee waan kijibaa naasa'u tanaaf fuulaa dhooyfatee ta'ettuun qaba. Gama gaafii deebuudhaaf ammoo jaarraan abbaa gadaa bara 1990 takkaa miti adda bilisummaa Oromootiin adda bahan. Gaafa Leencoo Lataafaan jaarraa abbaa gadaa bira dhaqan seenaadhaan beekamtu. Saniifuu gaafa 1990 takkaa jaarraan dhaaba ifdantee kan adda Islaama bilisummaa Oromiyaa jedhu ka waraana guddaa qabu, ka sochii guddaa qabu, deeggarsa guddaa qabu sossohaa ture. Oromoon hundi addunyaan hundi ni beekti tana. Kanaafuu bakki inni itti abaa'oo keessaa bahee wayyaanee seenaa hin jiru. Jaarraan seenaa isaa keessatti rabbiin rahmata isaa haa godhu. Rabbiin warra jannataa isaa taasisu seenaa isaa keessatti naftanyaadhaa wajjin taa'ee farshoo buuqateen beeku. Seenaa isaa keessatti gabroonfataadhaa wajjin taa'ee dubbii ilmaan Oromoo irra mari'ateen beeku. Seenaa isaa keessatti qabsoo Oromootii fi ilmaan Oromoo osoo jo'uuti addunyaa kanarraa galee jechuudha. Inni illeen jeneraal Waaqoo guutuulleen akkasumatti jechuudha. Kanaafuu namni har'aan tana jaarraadhaan kana jedhu nama gaafa jaarraan lubbuun jiru jaarrarratti olola oofaa ture ololli isaa san isan quubsin har'a eega jaarraalleen akhiramee qabrii fuula rabbii jiru irratti olola oofee quubsuu barbaadu yoo ta'e of course olola oofuu ni danda'a. Tan sanii alaa immoo seenaalleen isan deeggartu dhugaalleen isan deeggartu cubbuudhaa maqaballeessaa warri kanaa kun warruma reefurraa dubbannu san gaadduulee warra gaaddidduu ta'an warra ilmaan Oromoodhaa dhokatanii kolaasaa turanii fi keessa ta'anii diinaaf basaasaa turan warra ilmaan Oromoodhaa wal lolchiisaa turan ta'uunsaa shakkiin qabu jechuudha.
akka jirtutti waan dharaati. Hayyee duulli amma adeemsifamaa jiru kuni akka ati yaaddutti ilaalcha dhaabaa calanqisamoo hojii miseensa hubannoo hin qabneeti. Hojii miseensa yoo ilaalchaa fi ergama dhaabaa kan calanqisu ta'e ummanni Oromoo kanarraa maal hubachuu qaba? Dhaabni suni hoo maal godhuu qabame? Tarkaanfii akkamii fudhachuu qaba? Duulli deemaa jiru kun akka annaa galutti hubannoo dhabuu miseensaati miti. Ilaalcha dhaabaatii fi kaayoo dhaabni miseensota keessa kaayyatee sossohaa jiru. Tan fadhiin jaarmayaatiin fadhii dhaabaatiin deeggaramtuu jechuudha. Osoo hubannoo dhaba miseensaa taate, osoo fadhii dhaba dhaabaa taate, dhaabni miseensota isaa ni dhaabsisa ture. Wanni kun sirrii miti, gochi kun sirrii miti, tokkummaa Oromootiif barbaachisaa miti dhaabaa ja'an. Dhugaa. Ammoo dhaabni akka fadhii keessaa qabuu fi waa'uma kanaa'uu goosisaa kan jiru dhaaba ta'uu, dhaabni san goosisuu dadhabuun, dhaabni akka fadhanitti miseensisaa akka hojjetee akka olola kanaa maqaballeessa kanaa hinaaffaa fi jibbaa akkanaa hawaasa keessatti oofanii tokkummaa Oromoo jeeqan taasisuun fadhii dhaabichaati. Galiin kanarraa dhaabichi harkatu maali jennee yoo kan laallu taate diigma ilmaan Oromooti. Tokkummaan ilmaan Oromoo dhabamuudha. Har'a keessatti ilmaan Oromoodhaa harka qullaa diina dura dhaabbatanii du'aa jiran, kan namni meeqa hidhamee reebamaa jiru, kamana fadhan za'aa fadhanitti Oromiyaan waraana jala kuftee za'aa fadhanitti waan fadhan godhaa jiran, ka wayyaaneen ilmaan Oromoo meeqaatam mana hidhaa keessatti bakka fadhanitti akka fadhan godhaa jiran, yeroo ilmaan Oromoo kun tokkummaan gizee biraatiin addatti cimee jabaatee humniti teenya kana takka deemtee irree cimtuu waraana jabaa uummannee diina keenya ofirraa kaasuu qabnu kanatti shaneen addi bilisummaa Oromoo shaneedhaan hoogganamtu tun arrallee naan ala kamii waa ta'an arra durallee dubbadheetin jira warra naan achi jiru tokko yoo naan ta'uu baatte hallayyaa haseentu warra jiru tokko jira. Saniifuu tokkummaa ilmaan Oromoo kana hanqisuudhaaf balleessuudhaaf sochii godhaa jiranii tungaa diinummaadha. Diinni guddaan, diinni badaan, diinni hamaan ilmaan Oromoo dura ofirraa xaraguu qabanii fi ofirraa balleessuu qaban diina nu keessa taa'ee nu balleessaa jiru kanaa. Kanaafuu diina kana ofirra balleessuu irratti xiyyeeffachuu qabnaa ta'ettuun qaba jechuudha. Ilmaan Oromoolleen tan akka hubatanii hin barbaada. Osoo diina mana keessa jiru ifirraa hin haxooynee hin baasnetti diina biraa gayyaa'uun faayidaa nuun qabdu. Haga kana keessaa kun nu keessaa hin dhabamnetti humniti teenya, irreen teenya, tokkummaan teenya laaffachaa deemuu dhiisuu hin dandeessu. Yoo ammoo dhageenyee wal dammaynee wal dammeessinee ka wal jala yaanee wal qabannu taate wanni nuti gubbaa naannee hin jiraattu. Kanaafuu diina if keessaa internal enemies san if keessaa baasuu danda'u qabnaa. So ejentii Girmaa Xuruunaa hedduutu jira. So Girmaa Xuruunaa tokkoo miti. Ka biyya jiruus, ka ala jiruus, ka Asmaraa jiruus, ka ganda nuti jiraannu jiruus Girmaa Xuruunaa hedduun maqaa jiruuf Girmaa Xuruunaa kana if keessaa balleessaa yaa'uu danda'u qabnaa gandayyuutti ta'ettuun qabaa jechuudha. Hayyee gara gaafiitti aanutti dabara. Yeroo hedduu amalli wal fakkaatan deddeebi'ee mul'atu tokko namni tokko yoo hoogganaa ABO qeeqee yookaan immoo dhaaba ABO ta'us qeeqee Oromoo mitii waan jedhamu tokko Oromummaa isaa mulqamuutu deddeebi'ee mul'ata.
diina jedhama ergamtuu diinaa jedhama yookaan immoo gaggeessituu kaayyoo diinaa jedhama wanti yeroo ammaa kanatti ta'aa jirus kanumaan wal fakkaate isuma kanatti deddeebi'aa mul'ataa jira yeroo ammaa kanatti immoo qeeqa nama dhuunfaa irra dabaree qeeqa namatu naa bilbila dhiifama jidduudhaan qeeqa nama dhuunfaa irra dabaree hanga qeeqa gosaatti dabaree jira gosa abaarutti dabaree jira keessattuu gosa Arsii hanga tokkos ilmaan Harargee warroota jaarraa abbaa gadaa hordofan jaarraa abbaa gadaa deeggaran jechuudha isin qabsoo Oromoo sakaaltuu isin nu jalan deemtanii isin gufuu nutti taatanii wanta jedhamutu jira mee ati akka beekumsa keetitti akka hubannoo keetitti gaheen Arsii fi Harargee seenaa qabsoo Oromoo keessatti maal fakkaata gahee akkamii qooda akkamii gumaachan Babbangaasaa bareeda dura tanuma amma ati jette tanarraa hin eegaluufadha ilmaan Oromoodha dhaloonni Arsiitis haa ta'u kan Harargeetis isaanirraa haasawaa baqa jirruuf isaanumarraa dubbanna qabsoo ilmaan Oromoo keessatti kan dammaqan bara 1990 takkaa miti. Dhugaadha. Seenaatu deeggara akka isaan gaafa san hin dammaqin. Calanqootu jira. Harmamuraa aanooleetu jira. Seenaa ilmaan Oromoodhaa kan Harargeetiif kan Arsiidhaa himnee fixuu hin dandeenye. Qabsoo ilmaan Oromoo keessatti. Bu'uursitoota jaarmee adda bilisummaa Oromoo isaan kan founders of Oromo's organization gaafa uummanni maqaa jijjiirratee amantii jijjiirratee jiraachaa ture warra maqaa jijjiirrachuu didee amantii jijjiirrachuu didee Oromummaa isaaniitii fi amantii isaaniitiin jiraachaa jiru. Warra gibira nafxanyaadhaa fi diinaaf nugusaaf hin kenninu jedhe. So seenaa isaanii tana yoo deebinee booda laallee gootota meeqaatu maqaa dhawamuu danda'a jechuudha. Tanaafuu takka sodaan ni jirti. Nurra jajjaboodha ta'etu. Talamadaa hinaaffaa jira. Wal dhagayanii ta'etu. Tasadeefaa qabsoo Oromoo tana keessatti warrummaan du'u jiruu fi hidhatee du'u jiru isaanuma kanaawu. Front line. Always. Hidhannoo qabsoo keessatti isaan kan harkirra guddaadha. So kana gunjoo gaa ilmaan Oromoodhaa adda babaasuudhaaf osoo hin ta'in duulli kan xiyyeeffatee deemu jiru isaan kanarra ta'uu maqaa agarsiisuuf. Kalee jaarraa abbaa gadaa qofarra ture. Fi gosa jaarraa abbaa gadaa qofarra turte. Duulli kan gaggeeffamaa. Hangaasa akka namoota nu hordofaa jiran kanaaf ifa ta'u akka wanti ati jedhaa jirtu kun gosa Arsii Harargee faarsuu osoo hin taanetti duulli yeroo ammaa nurratti xiyyeeffatamee nurratti duulamaa jiruu fi sababa ati lafa keette kanniinii fi malee akka gosa Arsii fi Harargee gosa kaawweerra hin caalchifne akka ifa ta'u barbaadeetti. Akkumas reefu je'ee Oromoon hundinuu wal qixa. Qabsoo keessattis abbaan fedhe walirraa hirmaatu malee wal qixa. Bilisummaallee gizee goonfanne hirmaannaa fi qoonni nuti keessa qabaachuu ta'in wal qixa. Tahajeetiin abdadha. Gosa Arsii gosa Harargee faarsuudhaa miti. Kun diinaaf karaa banuudhaa diinni illee kanatti fayyadamuu fedha. Naaf gala. Ta'ee immoo duula gaggeeffama qabsoo Oromoo keessatti gaafa dhaabni
arraantana ilmaan arsii irratti duulli gaggeeffamaa wanni jiruuf jaarmaa kaawwaatiif sababa biraatii miti. Period. Dhugaan jirtu tan. Kalee wanni gosa jaarraa irratti diinni ololli gaggeeffamaa jiruuf jaarraatiif. Period. Mee kanarratti deebi'ee gaafii si gaafachuu fedha. Dhiifama addaan si kutuu kiyyaa fi hangaasaa. Jaarmaa sababa jaarmaa kaayootiif arsii irratti duulamaa jira jedha arta. Arsiin jaarmoonni kaayoo immoo kan arsii qofaa miti. Arsiidhaan haa durfamu malee mata dureen isaa arsii haa ta'u malee. Kanaaf isa sababeeffatanii ammoo jaarmanni kaayoo guutuun guututti illee uummata arsii bakka bu'a jechuullee nama dhiba. Kun akkami sababa ta'uu danda'a? Akkitti sababa ta'uu danda'e jaarmanni kaawaa'oodhaa kan ilmaan Oromoo hunda. Ilmaan Oromooti ripireezent godha. Ilmaan Oromooti bilisoomsuu qabsaa'u jira. Oromiyaadha walaboomsuu qabsaa'u jira. Uummanni dhiphummaa sammuudhaa qabu. Hoggansa laalaniiti. Hoggansiisan eessa dhalateedhaan ganda isaarra bobbahan. Hogguu jaarmaa inni hogganu san kolaasuu fadhan. Jaarraa abbaa gadaadhaa nama adda bilisummaa Oromoo uuma keessaa. Warri har'a maqaadhaan nuutuuf faawundara jee yaamu kun jaarmaa kana nuumne. Ammoo ilmaan Oromootiin bilisoomsa Oromiyaa walaboomsa jee bosona keessa tureeti. Maqaa inni hoggansuma jaarmeel tokkoo ta'eef. Ka innilleen jaarmeenilleen ilmaan Oromoo hundaaf qabsaa'u. Gosa isaa irratti duulamaa turte jechuudha. Isolate godhuudhaaf. This is tactica. Tooftaa ittiin uummata keessaa jaarmee sanii fi hoggansa san jibbisiisanii miseensa ittiin jalaa hambifatan taasifachuudhaaf olola kanaan deematan malee jaarmeeyonni kun jaarmeeyota ilmaan Oromootiif dhaabbatan ilmaan Oromootiif wareegama kafaluu deeman kan ammallee miseensota naannoo biraa qabanii jechuu barbaadeeti. Ayyee galatoomii. Amma gaafii jajjabduu si gaafadha. Mee Oromummaan akka yaada keessatti Oromummaan ilaalchamoo dhiiga? Dhiiga yoo jenne goobanni daacee akkamitti ilaalama achi keessatti? Ilaalcha yoo jennes mee warroonni ilaalchan ifatti Oromoodhaa garuu immoo ka qabsoo sabaa guutti sakaalaa dhufan akkamitti ilaalamuu qaban? Gabaabumatti dhiiga moo ilaalcha? Lachuu immoo lachuu miti. Oromummaan dhiiga akkanaan hubadhutti. Dhiigummaadha lafee keetitu Oromoo si godha. Ilaalchi kee ka Oromoodhaan yaada Oromootaatiin wal faalleessu yoo ta'e yaada addaa yoo qabaatte amma fakkeenyaaf reefu kaastee turte bargaafii takka. Yoonii fi hoggansa tokko qeeyte Oromummaan sirraa mulqamaa diina jaamtee taargaan sii kannamaa jette. Maaliif akkasii godhan? Akka wanni ati qeeyte san dhugaa taate maqaa if beekaniif akka uummanni barnoota irraa fudhatee hin bayyananne taasisuuf diina keessa si galchan. Wanni taargaa diinaa namaa kannaniif saniif. So wanni ati qeeyte dhugaa ta'uu if beeka abbaan jaarmaa. Yoo namni dhageeffatee si kana si jala khayriiree waan ati jettu kana ija bayyanotaatiin qalbii bayyanotaatiin ka dhageeffatee ka'ee hujirra oolchu taate isaaf gaagaama. Tanaafuu akka namni sin dhageeffanne taasisuudhaan
taargaa diinaasii kana. Kanaafuu Oromummaan ilaalchaa miti. Dhiiga. Ilaalchi kee waan fedhe ta'uu danda'a. Ilaalchaan yoo ammaan tana namni Amaaraa tokko ilaalcha gaarii Oromoodhaaf qabaate akka Oromoon tun bilisoomtu akka Oromoon tun walabamtu yoo ka barbaadu taate namni tokko kan sila dhalootaan Amaaraa yoo namni tokko kan dhalootaan Tigreedha akka Oromiyaan tun walabamtu akka Oromoon tun boor rakkatanii jiran Oromoon tun haa bilisoomuu qabdii jee niin deeggara jee cinaa dhaabbate. Inni kun ilaalchaan Oromaa'e malee dhiigaanii miika Oromaa'e. Saniifuu ilaalchi deeggarsa yaadaa kakanni nu kun takkaayis qeeqma inni takkaayis wanti kun Oromummaa namaa kan nuun dandeessu. Ammoo Oromummaan dhaloota dhiigaa argamtii jechuu barbaadeeti. Akkasuma fakkaata gaa akka tayyatti. Tole ayyee galatoomii gara gaafii birootitti si ceesisa. Dhimmi ammaa kun immoo dhimma yeroo gabaabduu tana keessatti Facebook irra deddeemaa ture jechuudha. Keessattuu dhimma yaazoo. Akkuma ati beektu gurbaan yaazoo jedhamu kun summiidhaan waraaname jedhee Facebook irratti labsaa ture. Ammoo sabaa himaaleen adda addaallee akkasumatti labsaa turanii. Isa kanatti fayyadamuudhaan tragedy kanatti fayyadamuudhaan olola guddaa duula guddaa Jawaarii fi OMN irratti cimsanii jiranii. Garee OMN jedhamutu summiidhaan na waraanee garee biyya kana keessatti biyya Masrii tana keessatti Jawaar hoogganuu Jawaar qarqaaru isaantu summiidhaan na waraane isaantu hojii diinummaa hojjetaa. Gareen kun Jawaariin ajajamaa jedhan. Mee OMN fi Jawaar ummata Oromoo biratti akkamitti ilaalamuu qaba? Warra Oromoo hojjetu moo warra Oromoo irratti hojjetu? Ammoo dammaqiinsa ummata Oromoo keessatti Jawaariif OMN gahee akkamii qaban? Ammoo gahee akkamii qabaataa turan? Mee kanuma naaf deebisiiti achiin booda gaafii itti aanutti fufa. Bareedaadha. Waa'ee yaazoo kabbabaadha yoo laalle viidiyoo waraabee gadhiise takka ni jirti. Ammoo gaafii teessii deebisuudhaaf an yaazoo kabbabaadha yoo dirames tadirte shaneedha. Yoon diraminis takkanni asoosama kana dalee goosisu jirtu shaneedhaati jettuun qaba. Maaliif shaneen seenaasii keessatti bakka konfliktii itti kaastu uumuun xabiyaasii keessaa tokko. Yaazoon kun yoo biyya keessatti durataa qeeroo yeroo gabaabaaf ta'uunsaa beekamaadha. Neetwoorkii ni qaba. Shaneen ammas naatu hoogganaa turee qeeroo tana jechaa haasawaa turte. Yoo yaazoo kana ummataa fi Jawaarii wajjin waliin lolchiisin yaazoon akka shanee qeeroo duuban turin ni saaxila. Kanaafuu yaazoon akka ummanni yaazoo jibbuu fi akka yaazoon shanee malee bakkatti deemuu fi irraa deemuu hin qabaanne yaazoo godhanii waan beeku akkan dubbanne taasisuudhaaf yaazoo taajjeestus takkaayis asoosama kana daleeytu diraamaa kana shaneen. Mee achirratti obbo Hangaasa afaan faranjiititti blackmail jedhaniin. Exactly. So yaazoon blackmail ta'ee jira jedhaa jirta. Akkasumas wanni amma jedhaa jirtu kuni wanta naan dura naan jette tokko wal fakkaata. Warri shanee keessatti hafee yakkamaa fi shakkamaa
yakka ofiisan yoo achi keessa bahee yakki koo sun ifatti baha jedhee waan sodaatuuf akkasuma cichee achuma keessatti taa'a. Mee sanii wal fakkaataa? Shakkii takka malee ana kiniin itti ilaalu adda. Wanni nan dubbadhu kun namoota ni gammachiisa ta'a, namoota ni mufachiisa ta'a. Ani irra kaayenne dubbachuu irraan deebi'u. Hangaan ifirratti abdii qabaaddetti. Namoonni adda bilisummaa Oromoo shanee jalatti, especially at this moment, hafan warra shanee yakka daleessistee riikardii isaanii beeytu. Warra afaan Oromoo dubbatu koo Oromoon tahin dhiigaan. Warra Oromoon akkam bilisoomne barbaadu jechuudha. Fi shakkamtoota warra shaneen cubbuu daleessistee fi warra maallaqni shaneedhaa bira badee jira. Warra lubbuun qabsaa'ota harka baddee jira. Yakka adda addaa warra dalagee isaan kana keessa deemuu hin dandeenye jira. Kana oguun jawwa hundi isaanii akkas jechuu kiyya qofa osoo hin ta'in harkirra guddaa ammoo akkas. Namoota fayyaaleessaa jira kabiraa kanii nama dura jee jiru warra bobbaa rabbii. Eega waan takkatti salaata hidhatee sanirraa salaata ni hiikkatu. Akkuma ibaadaati. Ammoo sanii wal qabataa. Kanaafuu yaazoonis blackmail ta'edha. Akkinan itti ilaalu. Gara biraatiin yaazoo fi Jawaar yoo tiimii uuman biyya keessatti waan akkam uumanii ta'ettu achi tilmaamuu ni dandeenya. Kanaafuu yaazoo fi Jawaar wal oolchisuun waan silaa biyya keessatti dalagamu Jawaar illee biyya keessatti fudhatama ni qabu maqaa beektuuf shaneen biyya alaattis maqaa beektuuf hanga nama tokko isa kana jalaa deeffachuudhaaf olola irra kaasti. Gama kaanii yaazoo wanni specially selected ta'eef qeeroo biyya keessa jirtuu fi warra yaazoo wajjin hidhata qabu yaazoo kana beekun durataa ta'uusaa beekanii akka Jawaariif hin hoogganamne taasisuudha. Simbira dhagaa takkattiidhaan simbira lama ajjeesan ka jedhan sanii? Shakkii takka malee. Kanaafuu biyya keessa qeeroon jirtu qabsoon marka gaggeeffamtu biyya keessa. Yaazoonis ijoollee biyya keessa jirtu tana irratti hoogganaa ture. Kanaafuu yaazoo miidhaniis haa ta'u diraamaas dalaganii blackmail godhanii Jawaar irra kakaasuun OMN irra kakaasuun akka namni biyya keessa jiru OMN jibbuu fi Jawaariif hin ajajamne taasisuudha. Tungaa gara biraatii yoo achi fageessitee keessa seentee kalaaltu taate analaayiz gootu taate dalagaa wayyaaneen dalagachuu hin dandeenye shaneen dalagu jirtiif wayyaaneedhaaf jechuudha. Saniifuu namni arraan tana biyya keessaa nama waa sossoosuu danda'u akka namni hin dhageenye olola irra oofu namni arraan tana Jawaarii fi miidiyaa kanarratti olola oofu yoo diina Oromoon akkam bilisoomne barbaadu ta'e malee Oromoon biraa waan akkanaa numan raawwanne. Kanaafuu faayidaa garagaraa laalanii yaazoo selective godhataniiti warra isa biyya keessa deemu jiru kana fashalsiisuudhaaf akka warri biyya keessa jiru Jawaar hin dhageenye taasisuudhaaf akka uummanni biyya keessa jiru suuraa Jawaaritti hin ergine godhuudhaaf waan adda addaa uumuudhaaf biyya alaa kana keessatti ammaas namni hangi tokko muufatee jala Jawaar jala warri support godhu akka jala dhaabbatu taasisuu fi tokkummaa Oromoodhaa kan uumamaa jirtu Jawaar jalatti tokkummaa hafuura tokkummaa hayyoota tokkummaa hayyootaa kan uumamaa jirtu kana diiguudhaan Oromoo iddoo wal shakkii naysisuudhaan Jawaaruma kanaa akka namni shakku taasisuudhaaf jechuudha. Tungaa waan shaneen hojjettu shanee alla wanni hojjetu jiruutu wanni inni irra dhaabbadde jechuu danda'eef tanaaf jechuudha. Dhagaa tokkoon adarii lama dha'uu jechuun tana. Hayyee mee wanna yaazoon jedhe tokko siif hima. Gocha baaroo tumsa irratti hojjetametu narratti deebi'ee raawwatame yeroo lammataatiif jedha.
mee yaasoon kun nama akkamiiti jechi inni jedhe kun immoo waan mee maal keessatti agarta akkamitti ilaalta gama akka lamatti ilaalan tan dura Baharuu Tumsaadhaa nama seenaa qabu nama biyya keessatti lafa qabsoo keessatti rasaasaan ajjeefame eenyutu ajjeesee ni beekanni bakka itti du'e tuquu yoo taate malee lafanni itti du'e yoo tuquu taate malee nama isa ajjeese ni beeka Yaazoon ammoo lafa Oromiyaa keessatti miti shaneedhaan qindooyte akka naagaluuttaan yaazummaanu namni akka fadhetti hiikkachuu danda'a shiruma leencoo lataatii fi shiroota warra jaarra dhaqeetu Baharuu Tumsaallee nyaate beekamaadha kun yaazollee har'aan tana shiruma shaneetu nyaachuu jira malee takkaayis akka inni nyaadame fakkeessee haasa'u jira malee waan biraati miti tanumaan ja'a yoon talamadaa tana kaniin ja'u taate Oromoo idduutti wal diddaa adda addaatii fi shakkiin adda addaa ni qaati jee maqaa shakkuuf yeroodhaaf kaniin hin jenne irra dabruun filadhaa jechuudha. Haa ta'u ayyee. Gaafiin biroommoo kan gaafachuu barbaadu akkuma namni hunduu beeku Jawaar Mohammad nama deeggarsa guddaa fi jaalala guddaa uummata Oromoo qabudha. OMNs akkasuma miidiyaa jaalala uummataa fi kabajaa uummataa guddaa qabudha. Mee yeroo Jawaar fi OMN irratti duulan maqaa balleessan hojii yakkaa fi diinummaa irratti maxxansan maal abdataniiti? Eenyuun abdataniiti? Maal irratti hirkataniiti? Yoo deeggarsa Oromoof biraa hin qabaanne jechuu kiyya. Dhaaba Oromoof dhaabate tokko, nama Oromoof hojjetu tokko, nama Oromoo biratti jaalala guddaa qabu tokko irratti duuluun maal abdataniiti? Maaltu duuba jira? Maal irratti hirkataniiti? Wanni isaan abdatan wayyaaneedha. Ka isaan duuba jirtus wayyaaneedha. Ka isaan kana fandigootus wayyaaneedha. Shanee har'aan tana injiinni maallaqa Oromoodhaan dalaytu hin qabdu. Muchi ilmaan Oromoodhaa bara dheeraadhaaf cophaa fi ture go'ee jira. Bakki fandirraa taatu wayyaaneedha. Kanaafuu mishinni isiitis tokkummaa Oromootii fi qabsoo Oromoodhaa laamsheessuu irratti wanni xiyyeeffattuufis gizee hunda tana. Ati bari yoo namni kee jabaate ni gammadda. Dhugaa. Ati yoo bachelor of degree qabaattee dhiifama. An master degree qabaadhe natti ni naaftu bar. Naaf gammadda. Sadarkaadhaan wal caaluun, jaalalaan wal caaluun, hojiidhaan wal caaluun obboleessa keetii si gammachiisa malee si ni naafsisu. Irraa barattee jala akka deemtu si taasisa malee jalaa dhaabbattee dhagaa akka irraa hartu si taasisu. Kanaafuu gochis Jawaar irra godhamu jiru fi OMN irra godhamu jiru waan wayyaaneen godhu feetu. Ummata qabsoo Oromoo hajjaa godhee harkaa qabu kanaan goosisaa jirti jechuudha. Kanaafuu Jawaar Mohammad ija ilmaan Oromooti. OMN'n ijaa fi gurra ilmaan Oromooti. OMN'n har'aan tana dharan dabarsu. Sobonoof propaganda jaarmee tokkoon lalisu. Osoo isaanii taate har'aan tana OMN kan isaanii woboo gaafa 1990 takkaan agarsiisuu fadhan. Osoo isaanii taate har'aan tana magaalaa kanaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoodhaa taankii 5 fi hidhannoo hangana booji'ee
injifannoo cululuqaa agarsiise jaanii OMN akka dabarsuu barbaadan. OMN tana godhu. Tana godhuun qabsoo Oromoo doomsuu akka taate beekaa jechuudha. Injifannoon qabneen ifdhaaduun ummata kee raffisuudha. Karaa fellee biddilibsii gubbaa uwwisuudha. Tanaaf diina jechuun nuti ummanni kun diina jenne. Tanaafuu gocha kanaa OMN irraayis Jawaar irraayis maqaan harkanneef namni saabaa ofii oduu himtuu shaneedhaa raadiyoo shaneedhaa maal kana hundaa'u kadur kan qabatee galgala ganama dhageeffatu kana dhageeffachuu dhiisee jira. Maaliif magaaluma isaa keessa lolaat ta'e jechaa oolan. Magaalaan nagayaan oolte. Marree injifannoo cululuqaa mul'atee magaalaa kanaa keessa jaanna. Oggoo asii firri bilbilee magaalaan nagayaan bulte. Nagayaan oolte. Saniifuu hawaasni dadhabatee haqqisee maqa jiruuf. OMN akka filmaataatti fi akka amanamaatti fudhatee galgalaa ganama OMN wanni dhageeffatuuf hawaasni tanaaf ilmaan Oromooleen OMN cinaa kutannaadhaan dhaabbatanii kan gargaaru jiraniifis tanaaf dhugaan qabsaa'u jiranii oduu daraa hin dabarsanii haqaa fi dhugaarra dhaabbatanii waan dabarsanii taanagaa dhugaa jirtuu tan qabne hin qabnu jechuudha. Bakka itti loliin hin lolle jechuu diduudha. Haquma himuutu tadhabne akka harkan nu taasisa. Tanaaf OMN kana dhabamsiisu Jawaarillee udaan dibanii dhabamsiisu wanni barbaadaniif tanaafi tungaa diinummaa hinaaffaa quudhuu dhadhabuurraa kan ka'e tana ilmaan Oromoo ta'uu beekanii qarayyoo keenya, hayyuu keenya, beekaa keenya, miidiyaa keenya tiifachuunii fi diinoota isarratti aaggatee duula isarratti oofu jiru dura dhaabbachuudhaan nuti ilmaan Oromoo fidaa isaa akka baanu isaan kan agarsiisuun ilmaan Oromoo hundarra jirtii ta'ettuun dhaammachuu baada jechuudha. Hayyee hangaasa walumaa galatti gaafiif deebiin kiyya gaafin an qabus kanuma. Garuu mee wanni biroo wanni dhumarratti jechuu barbaadde jettee achi booda yoo hordoftoonni gaafii ka qabatan taate isaanirraa gaafii siif dhiyeessa. Hayyee wanni nammaajii irratti jechuu barbaadu ilmaan Oromoo kan kutaa 11 qabsoon kutaadhaan gaggeeffamtu hin jirtu. Qabsoon gandaan gaggeeffamtu hin jirtu. Qabsoon amantiidhaan gaggeessaa jirru hin jirtu. Qabsoon gosaan gaggeessaa jirru hin jirtu. Dhaabni hundinuu ilmaan Oromootiif dhaabbate. Warri olola gandaa nama arrabsu warri olola gosaatiin amantiidhaan nama arrabsu warra qabsoo Oromoo keessatti ilmaan Oromoo akkan hirmaanne ilmaan Oromoo godhuu fi warra nama jabaa cinaa ilmaan Oromoo akkan hin hiriirre taasisuu barbaadu. Gaafii keessan barreeffata jabaa hedduu itti ufi dhifama hangasa. Jabaa hedduu beekaa hedduu qabna. Saniifuu ilmaan Oromoodhaa gargar wal qooduu dhiisnee hiree amad 25 guutuu jara kana jala yaaneeti bara karaa isaan nu geessu jiran ta bilisummaatti nu dhiyeessitu ta'uu dhabneeti beeneeti bilisummaa irraa fagaachuu keenya hubannee jalaa dhaabbannee karaa bilisummaan jirtu as yaa'aa jirra. Kanaafuu ilmaan Oromoo kaadda waliin qoodne ka walirratti hin bobbaane qabsoo fi bakka dhugaan jirtu cinaa dhaabbachuudhaan tumsa walii oolaniin miilanumaan yaamicha dhiyeessuu barbaadaa fi jechuudha. Hayyee galatoomitii yoo ka hordoftoonni gaafii qabaatanii gaafii isaanii ilaalaa yoo ka gaafii hin qabaanne taate asumaan si geggeessaa mee hordoftoota eega. Gaafii yoo qabaattan gaafii keessan asumaan naaf katabaa.
kaayyoon shanee maal akka ta'e tilmaamuu ni danda'ama isa jedhu irratti deebii kana ibsa gahaa kennee jira obbo Hangaasaanii viidiyoon kun erga dhumateen booda irra deebitanii caqasuu qabdan. Me gaafii jalaal jetteerta burqaa Ali meen ilaala gaafii isaanitti ilaalaa jira obbo Hangaasaa. Miti ayye. Burqaan Ali gaafii qaba. Gaafii kanarratti akka inni jedhu Iyyaasuun yoo hoogganaa qeerroo tahe qeerroon akkamitti isa dhiiftee Jawaar jala deemtii? Iyyaasuun hoogganaa qeerroodha hogguu ta'e jee himamu hoogganaa ta'uu isaatiif qeerroon sagaleen isa beekti malee akka himametti hin baana. Informationumaan si kan jira. Achi jiraadhee hin agarre. Jawaar bifaan beekan. Suduudaan haasa'u isaa harkan. Suduudaan gocha isaa harkan. Qabatamaan qabanii jechuudha. Suuraa isaa qaban, haasa'u isaa qaban, sochii isaa qaban, miidhama biyya keessa jiruu fi roorrifama biyya keessa gaggeeffamu jiru hundaa'u miidiyaadhaan dabarsu jira. Lafaa fi bakka gubbaa jala waan ilmaan Oromootiif feesisu taasisaa jira. Qabatamaan jechuudha. Tayyaazoodhaa akka inni itti qeerroo irratti ol bahe hunda eega qeerroo irra filame booda hedduu achi keessan turre qeerroon bakkayyuu jirtu hunda isan beektummaas. Hogguun akkana jiru hooggansa neetwoorkii qabaachuudha mala. Akka qabaatus beekamaadha. Maaliif namni tokko yoo ni hooggansa qeerroo ta'ee filame neetwoorkii hanga tokko qabaachuu danda'a malee namni hundi isan beeku. Namni hundi maas neetwoorkii isaa qabaachuu hin danda'u. Tanaafuu namni ka harkanis ka qunnamuu danda'anis kominikeeshinaanis yoo ilaalte Jawaarii fi ijoolleen biyyaa akka wal qunnaman beekamaadha ragaadha qabnaa jechuudha. Iyyaasuu fi hooggansaa wal qunnamuu danda'a malee akka jaarmayaatti. Wanni kun akka jaarmayaatti deemuu jira beeka. Saniifuu hogguu jaarmaya taate ka gubbaa jiru kana ka jala jiru direct qunnamuun structureatti ni ulfaataa beekuu danda'an ammoo communicationaan maaliin Jawaar jala hiriiruu danda'anii. Taan isaa taatu taan osoo Jawaarii fi Iyyaasuun dhugaadhaan combined walitti taane waan guddaa biyya keessatti uumuu ni danda'an tayyattan akka laaltaniin barbaada. Osoo Jawaarii fi Iyyaasuun irree gamteeffatanii walirratti hirkannaa ta'anii uummatanii dalagaa guddoo biyya keessa dalaguu ni danda'an. Akka isaan walitti hin urgooyne, akka isaan kun walitti hin dhiyaanne, akka isaan kun wajjin hojjanne shira kana shaneen dalaguudhaan isaan kana wal lolchiisuun kaayoon Oromoodhaa akka ammallee lafarraa harkifattu taasisuurraa kan maddee ta'ettuun qabaa jechuudha. Okay, ayyee gaafiin tokko immoo Prince Abdul Jabbar irraa Abdul Jafar Prince Abbaa Jifaar. Ayyee mee Oromoon akkamitti olola shanee jalaa bahuu danda'a jedha. Gaafii bareeddu. Oromoon olola shanee jalaa bahuu hin danda'u. Ammoo shaneef keessaa baasuu ni danda'a. Ayyee. Oromoon olola shanee jalaa bahuu hin danda'u. Ammoo shaneef keessaa baasuu. Amma nuti harkaan qabdu shaneef keessaa baasu. Tak istirateejiin nuti deemu jiru jira. Sharii uummata miseensota shanee ja'ee gandayyuu keessa jiru ooduuni.
dubbisuu dhabu hirmaannaa dhabu maaliif kaayoon isaaniitii fi gochi isaanii hundinuu ilmaan Oromoo irratti kasaaraa fitu jiru maqaa ta'e gorsinee itti himnee wanni kun isaanii galuu didee osoo ta'een hin fadhini nama kaayoo ta'eeti wajjin waan si gabroomsaa fad nama waan ati kan bilisoomne si taasisu jira jaalatu sadarkaa diinaatti achi lakkaa'u tanaafuu if keessaa Oromoon hundinuu shanee baasnee ala darbuu danda'u qabnaa jechuudha. Tanaafuu warroota shanee tana lalisuu fi warra shanee tana akka isin gabrummaan tunu dheerattuuf sochii isaanii tana babal'isaa deeman hundaa'u eenyu faadhate jechuun salleektu godhanii isaan kanaa wajjin hariiroo jirtu qoqqophii irra kaayuun ifiifus hankishina tokko irra kaayuudhaa ta'ettuun qabaa jechuudha. Hariiroo wajjin uummachuu dhabu communication wajjin qabdu dhaabu isaan kana irratti isolation uumuu danda'u qabda. Isolated akka isaan ta'an jechuudha. Maaliif hogguun akkana jiru qodmaa ilmaan Oromoo idduu fiduu miti. Nama akkaan ani hin bilisoomne nafadhu wajjin shariika maaltu waliin nagoosise. Isaa galuu diddeeti miti yeroo osoo isaa galtuu nama akkan Oromoon gabroomtee teessu barbaadu wajjin tuna waan kaayootii miti waan dhaabaatii miti. Tun maqaa dhaabaatii fi kaayoo hogganaa fi kanaa miti. Oromoon bilisoomuu fi gabroomuu idduu jirti. So waan Oromoon taan irratti nama dalagu jiru. Waan Oromoo gabroomsaa irratti nama dalagu jiru. Waan Oromoo wal adda diigaa irratti nama dalagu jiru. Warra diinaaf waan Tigreen harka laatteen dhaqqabin. Tigreedhaaf hojjechuu jiru kanaa wajjin shariikummaan an qabaachuu danda'u hin jirtu. Iddas nama akka xiyyaa ka bilisoomuu barbaadu wajjin yoon shariika ta'e waan nama xiyyaatii fi biyyattii raasee irra filatama. Saniifuu duula shanee jalaa hanga shaneen lubbuun jirtu hanga shaneen duguugamteen dhabamnetti baasuu hin dandeenyu if keessaa jalaa bahuu hin dandeenyu. If keessaa immoo xuluggoonee ala baasuu ni dandeenya. Kanaafuu Oromoon hundi if keessaa baastee akka tuftuun miilanumaan yaamicha dhiyeessaa fi jechuudha. Maaliif bilisoomuu gabroomuudha. Waa lama feeneen taatu. Bilisoomuus gabroomuus feeneen taatu. Tokkoomuus diigamuus barbaanneen taatu. Loluus waraana dhabuus hin taatu. Akkamiin lolta haa waraana qabnu. So waan lama waan wajji deemuu hin dandeenye baadhannee haa ooluutu karaa nu tursiisu jira. Tanuun taane tana lafa darbinee tanuu taatu fudhannee yaa'uu danda'u qabnaa ta'ettuun qaba jechuudha. Hayyee gaafii kana caalaa gaafii biroollee keessummeessuu hin danda'u. Wantoota haga ammaa dubbataman keessaa waan hedduu hubattan jedhee yaada waliin hordofaa jirtanii. Asumaan immoo sagantaa gaafiif deebii kanarratti dhiyaachuu keetiif hedduu galatoomi isin jedha Obbo Angaasaa. Obbo Fiitaa atillee waan bareedaa waan gaarii dalagu jirta. Atillee akkanumatti illee daawwattoota fi warra na dhaggeeffachuu jiru hundaa'u galatoomaan isiniin jaa. Akka Abdallaa Sulee galatoomaa osoo hin ta'in fayyaa ta'a isiniin jaa. Maajirratti bara dheeraadhaaf Oromiyaan ni bilisoomti nuun jechaan nu gowwoomsaa tura. Oromiyaan ifiin bilisoomsitu. Dhaadannoon sanuu dogoggora. Oromiyaa ni bilisoomsina ta'uu qaba. Anis, atis, isinis, inninis ni bilisoomsina. Ni bilisoomti yoo jenne teenyee laalu jirraa ni bilisoomti. Tanaafuu Oromiyaa ni bilisoomsinaan isiniin jaa nagaan naa tura. Galatoomi. Guddaa galatoomi.